haala saniin jidduutti addam dhaabbatanii fuudhee wanti jaamu tokko dhufe. Inni kun fuudhee jira wanti jaamu tokko waggaa dhufu kana gaayyee anillee nan gaafadhee caaltu wanni kun akkamii fuudhee jira moo jechuu namaati wanta jaamuun inni illee nee fuudhee naan jettee deebitee immoo hin fuune naan jettee turoo keessa deebitee. Garuu akkuma sitti tolee nuti hamileen keenya garuu ati abbaa ilmoo teetii wajji jiraachuudha. Isilleen bakka takka deebitee ni kana irraa keessin jennaan lakkii ni kana jarjaranii kun hin barbaachisu. Ati immoo nuti fedhiin keenya abbaa ilmootii wajji jiraachuudha malee hawwii gara biraa si baasuudha hin qabnu. Akka fedhallee osoo kasaare abbaa ilmoo kanaa wajji jiraadhu yaada juudhee isineef hatta maatii keenya akkanaa jedhanii ni kaayinii kinaadhaa irraa isin tun. Faskii baanaan tanan godina. Kafeetaa taatus abbaa ilmoo kanaa wajjaa jiraattu. Kalau sebab sedikit gamma, Ustaz ini mau turin nikute mitire. Ega sih masuk putin jiran lebih, ega sih putin jiran ini kan injurun Ustaz ini mau dah matar rambat deh. Ega sih masuk putin jiran nih, oke, ega sih putin jiran ini kan injurun Ustaz ini mau dah dalilnya kote. Ayo. Mijuan ni kan kamu itu ji, mesin kan ni kan kamu itu tesi kamu. Amma ga isa kana jiddu tuan to gawan ka banunda connection sila wajika banunda kutan namu jirenya mata fi jiratu jira Qur'ana qara'ati sin tuni akkasitti jiratu jirti immoo jiddumaan garuu Allahu a'lam kabee rabbi wajira bitteen seenanii eegammoo adda dhaabbatanii booda deebitee maallaqa san harka kiyyaanii ergama maallaqa irraa booda waan duraa takka malee maallaqa san harka kiyyaanii naan erge mileena takka akkas naatu erge maallaqa isiisan maallaqa san ammoo baaqaa wanni kun gaa jiraachuudha ammoo waa godhachuu fi godhachuu dhabuu kana garuu rabbumaa beeka maallaqa nan ammoo burqa dabarseef eegisi biraa deemte dalagatte kana nan burqa dabarseef namaan beekurra inni balleessitiidhe kanaan kuno faatura san isin garsiisuun danda'u faatura jawwal keessa jira gaafa maallaqa erge kanaadha hogga kana duuba kaatee nama san dhiiga dhaabdee maallaqa san naa deebiftu malee bakka silaa jaamittu maallaqa naa deebiftu malee yaanii isaa fi isiin isaa fi inni illeen abbicha silaa maallaqa erge kana hatta yookaantii sirra cufna jechuudha yookaantii abbichaa jechuudha yookaantii dalagaatti yookiin seera Itoophiyaa keessatti fayyadamee tan yookaantii ta'ee dhaabsiseedhee isaa fi inni illee walumaa galteen isa kana doorsisanii maallaqa deebisan. Si gubbaan dabranii jechuudha. Na gubbaan dabranii maallaqa san deebisan. Ayyee. Amma gaa kana hoggaawwan kanaa sirraa argate booda akkuma haala isaa kan duraanitti deebi'e inni kun. Ayyee. Kana immoo achii booda khalaas akka waan warra waa dhagaa darbatu kana bira dhaqanii waan akkana qabdii wanta jaamu tokko irratti harkaanii natti fakkaate gaafa immoo waan san gaafa durallee walumaa galtee jaarsuma jaartiitiin godhatanii immoo tarraa boodaatun Allahu alam kabee rabbi waan waa hidhaa sun keessa jirtu hunda fakkaate lallafa darraa waan san godhuun sun hanganaan irraa beeka waa'ee isaanii kanarraa. Okay, siifisiin dhalootuma garaa tokkooti jechuudha. Abboleessi beektaa hin caaltu abaadir jaaba isin jechuun naaf anis si'adhaaf lamaffaadha. Caaltu abaadir caalaa abaadir ibsaa naaf isii jidduu jira jechuun obboleessi ibsaa abaadir jaama akkasi. Duuba maaliif kofalta obboleettii ta'e tajii keessa jirtu maaltu si kofalchiisee kofla maaltu kana keessa fidee maal kofalta. Yaaba godhee fite dhabe asirratti isa dhiisaa wanni hin gaafatinaati. Bukan kundira, haasawee. Wallahi. Ijaalatu hanga inni yaadu biyaa jeef hanga maallaqa dhawu akkaawuntii dhuunfarratti dabarsuuf gahee beekadhu waa inni godhe gartee hundinuu dhagoo jirtan dhugaa jirtu sana haasa'u jira. Asirratti akka isaaf kaafe iddoo isaa walii kanii sila eega walii kan booda masiin eega walii kan maallaqa itti ergaa turte kana hoo qabda. Inni kun yeroo takka mungkin osoo ajiruuti wanni suni yeroo takka hiikuu naan beeka anuma irratti irra wal dhabanii hiikee ture isiitan yeroo takka
narra Okay, gabbanettee caaltu. dhuma kalaas Mee fide. takka muut kaafadhu viidiyoo bal'adhu caaltu. Obboleessa kee fidadhu jechuudhaan anarratti kan obboleessii kanarra guddaatu jira. Muzaamiyaa tana wajji jirra bakka takka mukin xiqqaa shan asirra narraa fagaata. Muut Nurra kaafadhu maa irra caaltu. gabbanee nurra gabbanee ni kaa hiikeessitan yeroo takka. Ni dhageessa. Mara Namni kun eenyu? Namni kun eenyu? Caaltu. Obboleessa kee. Obboleessa kee tiruudha haadha takka abbaan tokko. Nama tokko nu jittu jira. Obboleessuma keetii jechuudha. Narra xiqqaadha. Wanni inni jiru kun ni jirti. Dhugaadha ni jirti. Miliyoona takka kan inni sii dabarsee ati immoo akkaawunti sirriitti cufnettanii nama san doorsiftanii itti dabarsisitan. Akkasitiin naan jee maallaqa inni isuma kiyya biratti naa dabarse. Akkasitti eega maallaqa sanarraa fudhatan wayyaa'e malee guyyaa maallaqa akkasitti dachiisame garagalchee isaan hunda arrabsee boo'ee nama hunda maraachee akkasitti na erginaa wayyaa. Naa erginaa wayyaa'e sii wayyaa'e. Achi booda narraa dhaabbattee jechuu kiyya boo'insi sun. Haboo usii namni boo usii. Amma laale mee jaalibsa. Okay, wanni si gaafadhu asirratti feese wanni si gaafadhu asii wanni si gaafadhu. Waatti godhanii dhaqanii warri keessan irraa hiikumsan ni jirti. Waan sanani kalemoo dheengaddaa takkaan baabaa kiyya gaafadhee ture. Waan sana akkas dhaynee akkas godhuun ni jirti ilaalla waan sana irraa godhuun ni jirti abbooraan dhagee walaa kalemoo guyyaa lama sadii duraan isarraa dhagee waan kana sana duraan quban qabu tapharraan nama waa hidhaniif wayii kanii tananii itti namanu garuu dhaqanii irraa hiikan jawwaan hiikaniifu. Akkasitti garuu immoo isinis bayyanattee amma dhagaa gaalaal irraa hiikuu qabu itti isaa godhamtu laal amma itti isaa godhamtu haa isii hiikamtu. Seera keessatti seera Itoophiyaa keessatti namni waa nama godhu siirii namatti hidhu akka shari'attis akka heera Oromoottis yakkamaadha. Dhugumaan siiriin biyyoota natti hidhamte jiraannaan inni dhugumaan seera dalaa'uu qaba. Dhageeffadhaa. Maallaqa hadiisaa'u. Namuma wajji jiru faamiluma waliin jiru kana hoogganatti hidhee dhabamsiisa inni. Seegalee wanni kun ragaa qabatama taanaan wanni kun ragaa qabatama taanaan namni kun nama hedduu galaafatu ta'a waan taateef seera dalaa'uu qaba inni. Maallaqa ammoo obboleettii teenya siif nyaate siif godhe obboleettii keetillee irraa siimeessee diddeetti deemfatte. Wooma as booda daleetu jabeeffadhu. Laal wanni siidhaaf. Dhageessa amma waan as booda dalagattu jabeeffadhu. Ta duraa rabbi sodaatee yoo sii galche sii galche. Yoo sii galchuu baate kan rabbi si godhe. Xiqqaattu immoo waan hanga tokko gartee sii gaafannee seeraa wajjin wal qabsiifnee hanga dandeenyu irraa sii fuuna. Seeraa wajjin wal qabsiifnee ijibbaata ni goona. San ta'uu baattu immoo akka inni dhalaa biraa ol jeen laalle dhalaan biraatti isan laalle maqaa isaa balleessinee ni goona. Sii galee seeraa wajjin wal qabsiifnee isaa fi jaartii biraa ta'uu qabaate akka inni dhiisee deemu kan dhalaan biraa kanaa sitti hin heerumne akka inni jireenya isaa sana achi keessa dalagatu hin dandeenye oofachuu hin dandeenye daldala fedhuus godhatu hin dandeenye maatiin inni waliin jiruu fi jireenyi inni jiraatu balleessuu ni dandeenya. Dandeenyu maallaqa hanga tokko irraa sii fuuna dadhabnu ni dhiifna. Sii galee ammoo as booda hin shawwatamin. Dhaggeeffadhu. Sii galee? Akkasii obboleettii ati kam jetta? Ana dhugaa dubbachuuf obboleettii xiyyeet taatee rakkoon fedhallee yoo dhufe asirra dhufuu isii kanallee hin jaalanne. Dhugaa dubbachuuf asirratti arguu isii kana hin jaalanne. Isii danda'amtuu waan godhanii jira silaa maaruufa biyyanatti namni kasaaruu ni jira waa meeqaa jira namuu biyya kana namuma wajji jiraata obboleessiitiin namuma wajji jiraata namumaan adda baana akkasuma haalli jireenya kun jechuun kanuma asirratti isii arguu hin jaalanne maaliif miidiyaa kanarraa immoo harka dhibbarraa meeqa wanti miidiyaan fidu hin jiru garuu yoogaa ifillee qalleessuma yoo ta'e malee waan ta'eef miidiyaa takkaanii tolchaa takkaanii balleessa wooma lama wanni miidiyaa. Inni lamaanuma kana waan taateef isiin ammoo isii jirtu gama keessaatiin faamiliidhaaf wanni laayina irra deemamuu qabu.
Siraatii jira deemanii haqni sun barbaadamuu fi qabu san abbaa kiyyaa wajji dubbadheen ture. Haqni sun akkamitti barbaadamuu fi qaba. Namni kun akka fedhan yoo ta'e nama ilmoo sittoota irra jirtu waa hundarrattuu akkaataa itti wanti sun argamuu fi qabu irratti waan wajjin dubbannee jira jechuudha. Kanaafuu Si mari'attanii waan sana? akkata itti mari'annee lakki haqni isii kun ammoo hayyee waan gootan san keessatti fakkeenyaaf biyya kanatti moggaa wanta akka godhan waraqaa jira waraqaan sun yeroo san keessa wanta hojjettu san keessatti eenyu yaamti jetteeti waan dhiyeessitu jira. Isiin sun hundillee immoo duwwaan waraqaan wanti godhame sun waraqaa maqaa isii yaamtu. Kanaafuu immoo hayyee haxariiqni immoo isiin sun waan sanitti argachuu qabdu karuma kallattii faamilii isaatti irra dhaabbatteeti hayyee gaboo akkana isiin tuni. Haa ilmoo ta'eetiiti waan akkanaa wajji qabdan. Hanga kanarraa immoo mee hayyee haqa isirraa wanti rabbiin si beeku tami jettee yoo karaa manguddootiin gatteessee gaafatteef. Akkasitti. Galatoomi waan bareedu na yaadachiiftee waan kana manguddoon isin hin dadhabneemi waan bareedu na yaadachiifte. Kana hammaan quba qabutti ana asirra illee dhuftiif seene hangaan quba qabutti garuu adeemsa jirtitti naan beeka garuu laala adeemsa irra jiratte jechuun naan beeka. Abbaa kiyya irraa kan quba qabutti adeemsa irra jiraachuu karaa fuulduratti barbaachisanii akkasitti fufuu qabu iddoo inni jiru sun dhayixee faamilii isaatii wajji kan wal qunnamanii haqa jiru san baasan. Hin qabdi moo hin qabdu? Ka duraa ammoo waan dur godhan san waraqaan maqaa isii waan hin yaamneef garuu maallaqa irraa booda ajjannoon takka risiitii obboleessa kiyya wanni feesee kiyya dubbiin dheera isinu obboleessa sirna guddaatti qabdaami. Obboleeyyan babbareedaa kana qabdii atu kun bareedaa kana ati takka obboleeyyan kee kaafe lama fira qabdan aalii qabdanii obbolee abbaa keetii wajjin haadhateetii wajjin waan kana jaarsa biyyaa yaammaddaadha irratti haadha gaafa jaarsa biyyaatiin dadhabdan ana asumaan jira nu deebi'a. Sanbooda miidiyaan takkaan ni balleessa takkaan ni tolcha. Kanuma kalaas kanaafuu obboleettii jaaltulleen kana asirratti booddee asirra bo'uun qabdu. Wanto godhamu silaas obboleettii jechuun lubbuun kennanii fi osoo battanaa waliin dhufteelleedha. Nama lubbuu isii lubbuu xiyyaatana kennuufi waan ta'eef asirra bo'uu isiin jaaladhu. Kanaafuu caaltuu eenyata asirra dhuftee bo'een wanta jiru kan isaan kaan xumurru ta'a inshaallah. Akkasii